Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaati nu waliin tura. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomisha jirbii godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Gandagachiitti jallisiin misoomaa jiru daawwataniiru. Inisheetiivii haaraa 33 keessaa inisheetiiviin jirbii haaraa ta'uu kan yaadachiisan Pirezidaanti Shimallis jirbiin godinaalee Oromiyaa garaagaraa lafa heektaaraa 1,800 irratti misoomaa jiraachuu ibsaniiru. Birmadummaa mirkaneessuu fi nyaataan of danda'u qoricha oomishuu waan uffatamu oomishuun murteessaa waan ta'eef kana irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Hojii kana milkeessuufis teekinooloojii yeroo barbaadu dabalatee galteewwan garaagaraa irratti hojjetamaa akka jirus Pirezidaanti Shimallis kan dubbatan torban kana keessa. Waliin taanee biqiltuu qofa osoo hin taane abdii egeree badhaadhinaa fi tokkummaa dhaabneerra jedhani Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalata isaa Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Duulli ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti akka biyyaatti biqiltuu miliyoona 800 dhaabuuf qabame milkaa'ina olaanaan raawwatameera. Milkaa'ina seena qabeessa kana keessatti uummanni naannoo Oromiyaa hirmaannaa boonsaa taasisuun hojii eegumsa naannoo fi ijaarsa diinagdee magariisaaf kutannoo isaa irra deebi'ee agarsiiseera. Hirmaannaan uummataa kun waamicha mootummaa qofaaf deebii kennuu osoo hin taane bu'aa haaromsa duudhaa, safuu fi aadaa waloo waggoota jijjiiramaa keessatti dagaagaa dhufe keessaa isa guddaadha. Kunis biqiltuu dhaabuu qofaa osoo hin taane dhalootaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu fi madaallii uumamaa eeguu irratti hubannoo hawaasaa cimee dhufuu agarsiisa. Ashaaraan magariisaa hojii naannoo eeguu qofaa osoo hin taane dinagdee magariisaa ijaaruu, jijjiirama qilleensaa dandamachuu fi Oromiyaa magariituu fi badhaatuu dhalootaaf dhaalchisuu fi tarsiimoo mootummaa keessaa isa murteessaadha. Kanaafis hojii dhaabbii biqiltuun cinatti kunuunsaa fi hordoffiin isaa cimee itti fufuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa hirmaannaa seena qabeessa uummataa fi qooda fudhattoota hundaatiin argameen milkaa'ina irra galmaa'ee hojii tuufiinsa qabu akka cimu taasisa. Oromiyaa magariituu lalistuu fi dandamattuu ijaaruu fi kutannoon hojii isaa itti fufaa Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa kan jedhan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti lafti heektaara miliyoona 8 olii kilaasteraan sanyii filatamaan facaafamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Dabalata isaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti lafti heektaar miliyoona 8 ol kilaasteraan sanyii filatamaan facaafamu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti lafti heektaar miliyoona 8 ol kilaasteraan sanyii filatamaan facaafamuu isaa ibsaniiru. Bara oomishaa kanatti lafa heektaar miliyoona 11.1 ol misoomsuun oomisha kuntaala miliyoona 380 ol argachuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Lafa qotamee qophaa'ee heektaar miliyoona 10.1 ol keessaa heektaar miliyoona 8 tuqaalama ol sanyii filatamaatiin facaafameera jechuun ibsaniiru. Misooma kana keessatti boqqoolloo, qamadii, garbuu sanyiiwwan midhaan zayitaa bal'inaan misoomaa jiraachuu ibsaniiru. Xaa'oo kuntaala miliyoona 14 ol karoorfame keessaa kuntaalli miliyoonni 9.8 ol naannicha kan qaqqabe yoo ta'u, qonnaan bultootaaf kuntaalli miliyoonni 6.7 ol raabsamuu obbo Geetuun kan dubbatan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.